Taayeen dhuunfaadhaan jibba nurraa qabaa jedhee hin yaadu. Yookaan odeessa isa gahutu odeessa dogoggoraa ture. Hin sobu nyaata nyaachaa jiru, hin sobna jedhu malee garuu nyaachaa jiru kan jedhutu odeessatu isa gahaa ture. Kanarraan ka'eeti utuu eenyullee nuti yeroo sana deeggartoota baay'ee akka nuyi qabnu hin beeka. Haa ta'uti kana hundumaallee utuu hin sodaatin dhugaadha jedhee sababii amaneef. Namnis immoo amma kana nyaata malee hin turu jedhee sababii ofiisaatiif sababii amaneefi waan sana barreessaa ture nutti qoosaa ture maal jechaa ture. Garuu waan dhuunfaa isaatiif natti hin fakkaatu ammallee ta'e jenna. Kana dhugaa bahuuf hin qaba. Taayeen nama beekumsas qabudha. Nama siyaasa beekuudha. Nama falaasama beekuudha. Nama seenaa dubbiseedha. Nama seerallee barateedha. Taayeen nama dhugaa, nama yoo dubbise nama hubachuu danda'u, yoo dubbate nama hubachiisuu danda'u, nama amansiisuu danda'u. Rakkootti dhufu hundumaa jala dhaabbachuudhaaf nama murteeffate, nama homaa tokko booddeetti hin deebine. Karaa biraan amma waa'ee barreeffama isaatii tokko dubbachuu barbaada. Osoo akka ogbarruu Oromootti ilaalle waan Taayeen barreessu. Waan wanni torban darbe otoo hin hidhamin dura barreesse torban sana keessa dura waan Taayeen barreesse qofa otoo ilaaltan namni ogbarruu Oromoo xiinxalu tokko baratu kan barsiisu tokko otoo waan sana akka teekstii godhee fuudhee otoo irratti barsiisee natti tolana. Taayeen humna ittiin wannoo istaayilii addaa introduce godhe ogbarruu Oromoo keessatti. Istaayilii addaati. Waan wal xaxaa waan jechoota walitti gurguranii maal godhanii funaananii yookaan hima dheeraa waan akkasiitti hin fayyadamu. Hima gaggabaabduu gurra namaatti hima utuu hin taane ija namaatti agarsiisa Taayeen. Descriptive writing isa jennu wanni Taayeen barreessu ijaan argina malee gurraan dhageenyamti. Yeroo seenessu hin seenessa miti nutti agarsiisa malee. Akkana ta'e munni jedhu hin dhageenya miti ija keenyaan argina waan ta'e sana ijaan nu agarsiisa Taayeen. Afaanota biroo keessaatiin namooti akka fakkeenyaatti fudhatamanii barreeffamni isaanii kan xiinxalame yookaan ogbarruu keessatti akka teekstiitti kan fudhatamu jiru kan akka Ba'aaluu Girmaa fa'aa kan akka Tasfaayee namicha Eertiraa kana fa'aa yoo walaloota immoo nama akka Tsaggaayee Gabramadiin fa'aa jechuudha. Barreeffama Oromoo yoo ta'e istaayilii isaa mee eeguma kana dhageessan irra deebi'aati ilaala. Himi isaa gaggabaabdu garuu hima sana keessa jecha sana keessa waan humna qabu humna guguddaatu keessa jira. His choice of words. Dictionary isaa akkaataan itti filatuuf akkaataan itti waa barreessu akkaataan itti waa namatti himu guddina ogbarruu Oromoof illee nama gumaacheedha Taayeen dhugaa yoo dubbanne. Highly descriptive waan inni barreessu. Kanaaf Taayee akkuma nama dabballee tokkotti akka dabballee opiidiyoo tokkotti ilaalanii bira kutuun hin danda'amu. Gatii isaas gadi buusuun hin danda'amu. Qabsoo isaas busheessuun hin danda'amu. Nama kutataa akkasii Oromoon waggoota hedduu keessatti dabartee argatti malee argattu nama akkasuma. Gaafa barreessu fakkeenyaatiif dhumarratti jecha inni muummicha ministeeraa ibse sun jecha sana utuu barreessuu baatee gaarii ture. Garuu hin barreessu because he had no choice. Wanta ibsuu danda'u kanaan ala jecha sanaatiin ala argachuu hin dandeenye Taayeen. Akka tasaatti afaan keessaa bahee miti akka tasaatti dubbate miti. Garuu hin barreesse dura yaadee hin barreesse eega barreesse hin dubbise hin xiinxale deebise hin jijjiirre hunuma barreesse hunuma dabarse isa dabarse sana immoo isa barreesse sana immoo jechaan immoo deebise interviyuu irratti immoo affirmi godhee bira darbe. Kun maal akka itti fidu Taayeen arguu dhabee miti. Kun du'a akka itti fiduu danda'u rakkoo akka itti fiduu danda'u kana wallaalee miti. Kana utuu beekuuti hin qabu choice hin qabu kanaan ala wanti ibsu hin jiru jedheetu itti murteesseetu itti cicceetu dubbate waan sana barreesse waan sana. Jecha waan sana ala ibsutu hin jiru isaa muummicha ministeeraa. Taa'ee irratti yaada godhe jechuudha. Eegasii illee kanuma dubbate. Har'allee lafa reebamutti lafa rakkoon irra gahaa jiru sanatti illee Taayeen waan sana rigireetiin godhe. Hin gaabbu har'allee naata. Nama akkasii namoota kuma meeqa osoo hin taane miliyoonota keessaatii namoota argamanidha malee namni akka Taayee akka salphaatti nama argamanidha. Yeroo mana hidhaatti harkisan waa'ee mana hidhaa nama Taayee caalaa beeku.
Maakalaawii maal akka inni ta'e yeroo namni baqatu yeroo namni maal jedhu gara maakalaawii ilaalee gara sana ilaalaa karaarrallee qaxxaamuruudhaaf kan sodaatu namoonni baay'een bakka jiranitti nama yeroo meeqatti deddeebi'edha. Yeroo kana godhu akka iddoo sanatti deebi'u numa beeka taa'ee. Deebi'uu duwwaa miti lubbuu isaallee akka dhabuu danda'u garuu lubbuun isaa amantii isaa ittiin caalu. Kun waan ani itti amanuudha kun waan ani gochuu qabuudha kanaaf waan ani gatii kaffaluu narra jiruudha nan kaffala jedheetu kaffalaa jira taa'ee. Kanaatiif nama kana akka namoota warra ayyaana laallattee yookaan nama siyaasaati jecha daldalarra yookaan waan addarra sodaadhaan qabamnee kaan biyyaa baqannee kaan maal goonee deemnee wajjiniin taa'ee walitti fakkeessuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Utuu baheeti gaafuma kana yaadu utuu baqateeti utuu barbaadeeti hunuma bahaa ture taa'ee garuu hunuma murteeffate duudhaan murteeffate. Nullee hundumti keenya taa'ee otoo akkana godhuudhaa baate jechee jennee dubbachaa turre as ta'e otoo akkas gochuudhaa baate taa'ee wareegama kaffaluudhaaf deema otuma jennuuti wareegama kaffalu. Kanaaf ani waanan jedhu waan kana ba'aa dadhabe sasila dubbanne sana utuu laaluu bira darbuu dadhabe. Saabicha kana utuu laaluu bira darbuu dadhabe. Yeroo hattuun wal gurmeessitee biyya balleessu taa'een achi keessa taa'ee argaa warra akkamittiin bira darbuu danda'a. Warri sodaatu bira darba warri biroon bira darba taa'een bira darbuu hin dandeenye kana. Kanaatiif dubbadheen barreesseen beeksiseen gatii baasuun narra jiru baasa jedhe. Ilmaan isaa hin arga. Ijoolleen isaa akkaataa isheen borti guddattu numa beeka taa'ee. Maatii isaarra maal akka ga'u numa beeka. Kana utuma beeku but I have to pay it jedhee kafalaa jira. Kanaaf taa'ee irratti namni arraba isaa kaasuu hin danda'u. Eenyu tokko illee arraba isaa irratti kaasuu hin danda'u. Namni guyyaa tokko mana hidhaa keessa seenuu sodaatu. Sa'aatii tokko saba isaatiif dabarsuu sodaatu. Maallaqa doolaarii tokko namni kennuufii hin barbaanne. Guyyaa tokko rakkoo bishaan tokko dhabee kan hin dheebonne kan hin beelofne taa'ee irratti arraba isaa kaasuu hin danda'u. Miidiyaa hawaasaa irra dhaabbatee taa'een kana godhe kaleessa kana godhe kaleessa kana godhe jechuun kaleessa maaliif akka gochaa ture taa'eenis beeka namnis beeka. Dhaabatti quufuu dhabee kanuma amma jijjiiramni dhufeera jaruma kana jabeessineetu immoo asuma teenya irratti qabsoofneetu jijjiirra kan jedhu amantii qaba ture akkuma nama hundumtuu dogoggore akka namni hundumtuu gowwoome taa'eenis gowwoome. Achi keessa taa'e immoo akka warra kaanii mataa isaa gadi cabsatee boquusaa ashawaa jala awwaalee hin teenye taa'een dubbachaa dhuma ture. Dhugaa dubbachaa ture kanatti immoo beeksisee ifatti beeksiseetti kan inni gochaa ture. Kanaaf taa'een kana godhe kaleessa jedhanii irratti haasa'uu hin danda'amu. Eenyudha namni dogoggoreen iddoo kana ga'e. Hin dogoggoreetu hin taane hin gowwoomfame dhuguma se'e. Namooti kun namoota haaraatu ol ba'anii innis dhuguma se'ee taa'eenis dhuguma se'e. Inni kan dafee dammaqaan inni biroon immoo dafee dammaqu. Yoo ta'e iyyuu immoo waan isaan barreessan waan isaan dubbatan muummicha ministeeraa waa'ee muummicha ministeeraa dubbate waan isin barreessitan jedhe. Yeroon arguu dhuguma natti fakkaate jedhe. Dhuguma namatti fakkaate. Dhuguma nama gammachiisa barreeffame. Haasaan muummicha ministeeraa yeroo tokko tokko akka nama waan beenyetti teessanii yoo dhaggeeffatan haasaan isaanii baay'ee namatti tola. Afaan Amaaraan yeroo haasaan akka tokko nama waan sana beekuuf akka tokko akkaataa isaan jecha kana itti filatanii itti haasaan yoo ilaalan nama liitireecharii ta'anii yoo ilaalaniif baay'ee namatti tola. Kanaaf taa'een kanaan ani gowwoomeera gaafa sana na jajaa turtan ani garuu kana booddee hin danda'u. Utuun saabicha kana arguu hin danda'u. Utuun lafa keessaa dhufe utuu ibiddaan gubachaa jiru maatiin qotee bulan mana isaa wajjiniin horii isaa wajjiniin qe'ee keessatti midhaan isaa utuu gubachaa jiru kan kana arguu hin danda'u. Kana taa'ee ilaaluu hin danda'u. Inni kaan immoo taa'ee ilaaluu miti hin sirba. Foon nyaatu wannoo godheetu sooshaal miidiyaa irratti baaseetu wanta dhugu sooshaal miidiyaa irratti baaseetu yeroo sirbu baaseetu ittiin uummata hiyyeessa sana ittiin gujumaasisa. Ittiin qajeelchisa. Ittiin hinaafsisa. Kottaati akka koo abbaa garaa taate akkas ta'a jedha. Taa'een kana hundumaa dideetu ani hin danda'u kana booddee kana baachuu hin danda'u. Utuu sabni koo rakkachaa jiru utuu inni miidhamaa jiru utuu qeensaa gubachaa jiru mana isaa keessatti gombisaan isaa utuu gubachaa jiru utuu namni ajjeefamaa jiru garmalee hidhamaa jiru an kana ilaaluu hin danda'u jedhee murteeffata. Kanaaf abbaan danda'e akka taa'eetti murteeffata. Abbaan dhiise immoo haadhi. Taa'ee bifa hin taaneen qeequun garuu sirrii. Namni amma qeensa taa'ee gahuu danda'u hin jiru. Eenyu namni utuu ija isaa ilaalu namni du'atti deemu taa'ee mana argamu. Qabsaa'onni baay'ee ture. Qabsaa'onni kun garuu utuu danda'aniiti mootota isaan qalan isaan ajjeesan jalaatii bahuudhaaf numa yaadu turan. Taa'een hin yaadne.
nan kaffala asuma daa hin kaffala. Kanaatiif Taayyeen ilma sabaati. Ilma sabaati Taayyeen. Qabsaa obboleessa guddaa tokko dhabne dhugaadha. Qabsaa guddaa tokko dhabne. Nama akkasii utuu Waaqayyo nu barakechiiseeti rakkoo amma baannu kana baannu hin jiru. Biyya garagaltuu jirtu keessatti Taayyee akka gantuutti akka waannootti fuudhanii arrabsuun arraba irratti banuu jechuun dhugaadhumatti itti nama gaafachiisa. Kanaaf ani gara kootiin kan jedhu gaaffiin inni gaafate keessaa kamtu soba? Maal jedhe afaan Amaaraatiin mannoo jedhe keessa hattootii fi hattoonni mootota ta'anii jedhe. Soba dhugaa isa dubbatti Taayyee. Hattoonni mootota ta'an jedhe. Kana keessa kanatu soba. Isa ija keenyaan argaa jirru miti. Akkaataa isaan itti jiraatan waan isaan qaban argaa jirra miti. Bakka isaan ijoollee isaanii itti barsiifatan argaa jirra miti. Ilmaan hiyyeessa Taayyeen akka warra biroo harka namaatiin nama abidda qabatu miti. Inni kaan akkana godhe jedheetu harka nama biraatiin abidda qabachuu barbaade. Taayyeen harkuma isaatiin abiddicha qabate. Taayyeen ofuma isaatiin qabate abidda sana. Qabsoo ofitti hirkannoo jechuun silaati kanarraa barra. Taayyee irraatii barra. Ofii isaatti hirkate namni na deeggaru haa jiraatu haa dhiisu. Jedheetu dhaqeen qabate abidda isaatiin. Qabsoo ofitti hirkannoo nama geggeesse obboleessa keenya jabaadha. Ilma Oromoo jabaa tokko dhabnee jedhaa.